maqaan koo ammaaf xaalibul ilmi jaa qabadha. Maqaa kiyya kan dhugaa himachuun fedhu. Ammaan tana ardii Eeshiyaa keessa jiraadha. Barumsa fiqii, culuumul qur'aanii fi xifzii qur'aanaa barachuutti jira. Ijoollummaa kootiin umrii 17tti bultii halaalaa intala islaamaa takka wajjin jaariin ture. Haa ta'u malee bultiin teenya yeroo ammaa tana sababa hin beekamne nu jalaa rarraatee jirti. Kan rakkoo furu shari'aa islaamaati. Kanaaf furmaata shari'aa barbaaduuf gama keessan dhufe. Rabbiin guddaan fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun nuun jedhe. Haadha warraatiyya wajjin jaalalaa fi gammachuu guddaan waliin jiraachaa turre. Namoonni birootis jireenya keenya ilaalanii nurratti hawwaa turan. Namoonni dur jireenya keenyarraa hawwaa turan arra garuu nu jibbanii nurraa baqatan. Wanti nu jibbaniif ammoo sabab nuti shari'aa faalleessineef natti fakkaata. Garuu nu lameen irraa nam rakkoo qabu rabbumattuu beeka. Haadha warraatiyya tan gaafa walitti dabalamnirraa kaasee walittis mufannee hin beeynu ture. Waliin kofallee wal taphachiisu malee akkasum qur'aan wal qaraasisu malee hamtuun takka nu jidduutu uumamte hin beeytu. Anaaf isiin biyya Suudaan keessatti wal fuun. Achumatti jireenya gaarii waliin dabarsinee daa'ima tokkos arganne. Daa'ima keenyaa wajjin osuma jiruu gammachuu jiraachuutti jirruu guyyaa tokko isiin maatii kee yaadee naan jette. Anis hayyee dhaqi ilaalii deebi'i je'ee tikeeta mureef. Isiinis daa'ima sii fudhattee kaatee biyyatti galte. Eega biyyatti galtee maatii sii ziyaarte booda osoo hayyama kiyyan arkatin kaatee gara biyya Saudi Arabiyaa imalte. Wanni kun hedduu na dallansiisus hanga humna tiyyaa furmaata barbaaduuf imala jalqabe. Intalti takka biyya namaa keessa kophaa jiraachuun waan hamaadha. Kanaaf bakka isiin jirtutti itti dhaquuf miilaan gara biyya Yaman imale. Eega Yaman gahe boodaas imala wareegama lubbuutiif nama saaxilutti seene. Gargaarsa rabbii guddaatii fi deeggarsa maallaqaa jaartiin tiyanaa gooteen gammoojjii hamaa keessa qaxxaamuree Saudi Arabiyaa seene. Achitti isii walitti dhufnee jiruu haaree eegalle. Alhamdulillah amata 5 Saudii keessa turree maallaqa hedduu arganne. Annam duniyaaf dantaa qabuu miti. Xiyyeeffannaan kiyya guddaan aakiraadha. Addunyaa irratti rakkadhee borfuul rabbii duratti milkaayuu filadha. Kanaaf duniyaa dalagannee arganne tanaaf bakka guddaa hin kennin. Maallaqa nuti qabnu hunda fuudhee isiitti kenne. Isiin maallaqa saniin maatii isii biratti mannuuf bitti. Gaaf manni bitamu kan sharxii tokko irratti walii galle. Ammaaf manni kun maallaqa qabee haa taa'u. Gaaf biyyatti galle man kan gurgurannee naannoo birooti mana bitannaa jennee walii galle. Haal kanaan manni kun bitame. Kana qofa osoo hin taane maallaqa argadhuun maatii isiitis ni gargaara. Isiillee haalan kunuunsa. Qur'aana fi kitaaba adda addaa qaraasisaa beekumsi isii jaaraa ture. Yeroo tokko tokko maatii isii waliin yeroo haasoftu isii akkana jettu dhagaye. An jannat seeni malee hin heerumne. Rabbiin nama haadhaaf abbaa naaf caalu naaf kennee jettee bilbilaan haasofti. Dubbiin isii kun hamiilee guddaa natti hore. Jaalal isiif qabu naaf dabale. Inumaa haq dur caalaa isii kunuunsuu itti fufi. Yoo isiin qur'aana juz tokkoo hifziin qabattu dahaba duraan qabdu irratti ka biroo dabalee biteefi akka isiin jabaattee qur'aana qaraatu godhuuf yaalii guddaa godhaa ture. Tolaan itti oole dubbataa ooluun fedhu. Rabbiirraa galata barbaada malee faaruu namarraa haajaan qabu. Tanumaahuu himuun barbaanne garuu namaaf gorsa taha je'ee yaadee dubbadhe. In ahsantum li'anfusikum. Tola namaaf ooluun faayidaan ifumaafi. Ani dubartiidhaaf kabajaa guddaa qaba. Akkasuma nama darajaa dubartii beekuu fi dubartii kunuunsee horachuu danda'udha. Akkasuma jireenya alaaf manaa keessatti akkaan nama ogummaa fi dandeetii guddaa qabudha. Haadha warraa ofii bakka isiin dadhabdetti humna ta'anii fi waliin jiraachuun darajaa dhiirummaan balleessu. Kun tola oolummaa ja'ama. Ammaas ajirii qaba. Umrii ijoollummaa kootiin kana akkaan baradhu kan na taasise sababa abbaan koo ijoollummaatti narraa aakirameef. Rakkinni waan naman barsiifne hin qabu. Gaafa abbaan koo boqotu haati too hiyyummaatti seente. Ilmi hangafaa ana ture. Muuxannoo jireenyaa asirraa horadhe. Rakkinni imala keessatti na qunnamees barumsa naaf dabale. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kana booda an ka'ee gara biyyaa gale. Eegaa biyyatti galee booda kiiloomeetira 800 ol imalee ganda maatii isii dhaqe. Maatiin kiyyaaf maatiin isii haalaan addaan fagaatan. Imala makiinatiin guyyaa tokkoon wal bira gahuun hin danda'amu. Akkasitti imala dheeraa kan imalee isaan bir dhaqe ziyaare. Maatiin isiitis gammadanii hedduu na eebbisan. Meeshaa manaa kiiloogiraam 800 ta'u biyya alaarraa fe'ee fides manuma isii nuuf bitte kanatti galche. Gaaf kanarraa hanga baatii 4 nagayaa fi gammachuun mana jaartiin tiyya nuuf bitte kana keessa jiraanne. Baatii 4 booda jiruun teenya booroo eegalte. Sababaan anquman qabneen jaartiin tiyya gaariin tun ijanatti diimeessite. Isii qofa osoo hin taane maatiin isiitis guututti natti jijjiiraman. Akka tilmaama kiyyaatti sababaan jijjiirama isaanii waanuma takka.
Eega baatii 4 wajji jiraanneen booda an sharxii gaafa duraa irratti walii galle san itti kaase. Mana kana gurgurree lafa maatii keenya lameeniif dhihaatu irratti mana biroo akka bitannu yaada dhiheesseef. Guyyaa kanarraa wanni hundi jijjiirame. Achi booda yaada isii takka takkaan ifa baaftee naaf himte. Haasawa ibsa ijjannoo fakkaatu tartiiba galchitee natti roobsite. Tokko bakki nuti jiraachuu qabnu asuma. Asirraa eessayyuu hin deemnu. Asumatti ilmaan horree hojii jiraanna. 2 haadha teetii fi maatii kee tokkollee gargaaruu hin qabdu. Haati tee yoo barbaadde dalagattee haa jiraattu. Dadhabdu qilee haa buutu. 3 asumatti dalagaa barbaadattee hojjattee nu jiraachisuu qabda malee gara biroo deemee dalagadha jettee yaadin. Asumatti hojii soqachuu qabda. 4 manni kun maqaa kootii waan jiruuf abadan hin gurguramu. Maqaanis hin jijjiiramu. Hanga dhumaatti maquma kiyyaan turu. Aangoo guutuu anattu irraa qaba. 5 amma booda maqaa warra keetii mana kana keessatti hin kaasin. Maqaa isaanii gurraan dhagahuun qabu. 6 firoomni warra keetii fi kiyyi jidduu jiru asitti dhaabbata. Maatiin kiyyas maatii keetitti hin dhuufu. Maatiin keetis nutti hin dhuufu. 7 keessattuu haadhatee ijaan arguun fedhu. Sagalee isiitis dhagahuun fedhu. Waan anaa fi isii walitti fidu tokkollee hojjechuun qabdu.